Nagaan Waaqayyoo inni sammuu namaa gararraa hunduma keessanii wajjina ta'u gooftaatti kan jaallatamtan qulqulloota attam jirtu nagaa keessanii ayyaana dhalachuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos ayyaanessuutti dhiyaataa irraa ayyaanni kuni akkuma yeroo darbe jedhee waggaatti si'a tokko waan ta'u miti jireenya keenya keessatti yeroo hundumaa iddoo olaanaa iddoo guddaa qabaachuun waan irra jiru waan nuyi yeroo hundumaa ayyaanessinu waan nuyi itti gammannuudha. Dhalachuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin nuyis lammaffaa dhalachuu arganneerraa lammaffaa dhalachuu bira geenyeerraa warra isatti amananiif immoo ilmaan Waaqayyoo ta'aniif ijoollee Waaqayyoo ta'aniif aaboon isaanii kennameera. Isaanoo fedha dhiiraaf dubartiirraa miti Waaqayyoorraa dhalataniiru jedheetuma caafii qulqulluun keenya nutti hima. Warra Waaqayyoorraa dhalatan taane jechuudha karaa gooftaa keenyaa karaa Yesuus Kiristoos. Hojii namaatiin miti kuni gaarummaa keenyaan tola keenyaan qajeelina keenyaan kennaa keenyaan tajaajila keenyaan waan baay'ee nuyi mana Waaqayyoo keessatti lakkaawwannu aktiivitii garaagaraa nuyi lakkaawwannu utuu hin taane Yesuus Kiristoos duwwaatti amanuudhaan namni mucaa Waaqayyoo ta'uu danda'a jechuudha akka ergamaan Yohaannis nutti mutti. Kanaaf Yesuus Kiristoos dhufee namarraa nama ta'ee dhalachuu isaatiin nummoo maal taane warra Waaqayyoorraa dhalatan taane isin hin dinqu. Waaqayyo dhufeetu namarraa nama ta'ee dhalate. Inni dhufee namarraa nama ta'ee dhalachuutti amanuudhaan nummoo Waaqayyoorraa dhalachuudhaanitu Waaqayyoon taane utuu hin taane ijoollee Waaqayyoodhaa taane maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Warri ijoollee Waaqayyoo ta'uu bira geessan warri lammaffaa dhalachuu karaa Yesuus Kiristoosiin argattan baga gammaddan. Wanti kana caalaa nama gammachiisu hin jiru jireenya keessatti. Kuni waan fakkaatti hin qabne, waan qixxee hin qabne, waan dorgommee keessa hin galfamnedha kun. Waan namni dhama'ee argachuu danda'u miti kun. Waan namni horiidhaan bitachuu danda'u miti kun. Waan namni kolleejjii galee baratee bira ga'uu danda'u miti kun. Waan firri firaaf irratti dabarsuus miti kun. Kennaa Waaqayyooti kun. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf akkuma dheengaddaa isinii hiree waa'ee dhalachuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos har'as dubbii Waaqayyoo dubbiseetanii isa isinii wajjiniin hirmadhaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 kaasee isa jiruun dubbisee dheengadda hamma 33tti dubbisee garuu isa keessaa muraasa duwwaa walii wajjin ilaallee haa ta'u iyyuu malee amma akka nu galutti 28 kaaseen hamma 37tti dubbisee guutummaa isaa irratti dubbachuu hin danda'u. Achi keessaa immoo xinnoo isaa irratti dubbadheen isa biraa immoo akka Waaqayyo na gargaaretti deebi'ee guyyaa biraa isinii hira. Ergamichi isheetti mul'atee Waaqayyo gooftaan si wajjin jira'uu nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti ittiin jedhe. Maariyaam nagaa kana yommuu dhageessee yaadaan dhiphattee kuni maal jechuudha jettee of gaafatte. Yommus ergamichi isheedhaanii yaa Maariyaam Waaqayyo biraa ayyaana argatteetta hin sodaatin kunoo hin ulfooftaa ilma sindeessaa maqaa isaas immoo Yesuus jedhii moggaasi. Inni guddaa hin ta'a ilma Abbaas jedhameen waamama. Waaqayyo gooftaanis teessoo ababilee isaa Daawitiin kennaafi. Mana Yaaqoob irratti bara baraan immoo barri mootummaa isaas dhuma hin qabu jedheen. Maariyaam yommus kunoo anoo ammallee durbaa kun attamitti ta'uu danda'a jettee ergamicha gaafatte. Ergamichi immoo hafuurri qulqulluun sirra hin bu'aa humni Abbaas si golboobaa kanaafis mucichi sirraa dhalatu kun qulqulluudhaaf ilma Waaqayyoo jedhamee hin waamama. Kunoo firri kee isheen sitti aantu Elsaabeexi abduu jedhamaa kan turte bara dulluma isheetti ilma godhachuudhaaf erga ulfooftee ji'a ja'affaa isheeti. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru jedhee deebiseefi. Ameen. Kadhata gabaabaa godhu. Galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyoo, si galateeffannaa Waaqayyoo keenyaa. Ilma kee Yesuus Kiristoosiin nu jaallattee jaalala bara baraa nutti agarsiifte. Nu warra jaallataman, warra fudhataman, warra si biraa qooda qaban, warra iddoo laatteef, warra maqaan isaanii masgaba jireenyaa irratti caafame,
ilmaan waaqayyoof intaloota waaqayyoo jedhamuu bira geenye. Kun immoo gocha hojii keenyaa miti. Kun kennaa ayyaana keetiiti. Bara hamma bara baraatti maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqaaf lafarratti galanni siif haa ta'u. Namooti kana bira hin geenye kana bira hagaanii farra iji qalbii isaanii maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin abanamu. Kennaati biyya lafaati laatti Yesuusiin hojii isaanii hojjetamee xumurame. Nama biyya lafaarra jiru hundumaatti araaramuu kee. Gatiin cubbuu ilmaan namaarraa ba'uusaa nama baay'eetu argin jira. Nama baay'ee dhugaa kanatti namanin jira Waaqayyo har'a. Waaqayyichi biyya lafaa kanaa ija warra hin amannee jaamseera. Kanaaf ansin kadhadhaa fayyinati biyya lafaatii goote kanaa arganiif iji isaanii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma kan baname haa ta'u. Utuun wangeela dubbadhu iji namoota baay'eedhaa haa banamu. Kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Anis dubbii kee qajeelchee dubbachuuf na gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Ameen. Waa'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti dhufee dhalachuu isaatii Waaqayyo akka namni cubbuu hojjeteenitu dubbate. Jannata keessatti hin nyaatin muka jedhee dhowwamerraa namni gaafa nyaatee du'aaf saaxilame. Guyyaa kanatti nyaattanitti du'a duutu jedhee itti hime Waaqayyo. Mukeetii jannata kana keessa jiran hundumaatti nyaadhaa isaaniin jedhe. Muka kanatti garuu hin nyaatinaa. Mukni kuni amaaf gaarii adda baaftee nama barsiifti. Muka kanatti guyyaa nyaattanitti immoo dhugumaan du'a duutu jedhee ni Waaqayyo jedheen kana. Seexanni immoo dhuftee informationii namarraa argattee maal isiniin jedhe Waaqayyo muka as keessa jiru hundumaatti nyaachuu dandeessu moo jettee gaafatte. Seexanni dhoksaa Waaqayyoodhaa hin beeku. Dhoksaa Waaqayyoo akka baruu hin dandeenyetti itti cufamee balballi Waaqarraa gad darbatame. Erga gaafa Waaqarraa gad darbatameetii kaasee aksesii yaada Waaqayyoo beekuudhaa hin qabu. Seexanni aksesii yaada Waaqayyoo beekuudhaa hin qabu. Garuu namootatu kennaaf namaa immoo Waaqayyo aksesii sana kenneeraaf. Karaa maalii? Karaa macaafa qulqulluu akkasumas immoo karaa hafuura qulqulluudha. Namooti yaada Waaqayyoo beekuu bira ga'aniiru. Hafuurri qulqulluun lixa Waaqaa dhoksaa Waaqaa hundumaayyuu qoruu danda'a jedha macaafi qulqulluun. Kanaaf seexanni dhufteetu Hewaan irraa dhageesse muka tokko nyaachuu akka isaan dhowwaman. Isa booddee erga irraa dhageesse booddeetu seexanni timte waa'ee muka sanaa. Attamitti namni tokko waa tokko sinirraa baree deebi'ee isinitti hima. Amma kanan goominaa jiran. Seexanni irraa dhageesse waa'ee muka sanaa. Hewaan irraa dhageesse waa'ee muka sanaa. Hewaan irraa dhageesseetu isinii galee akka wanta waa'ee muka sanaa specialize gootettitu deebitee waa'ee muka sanaa Hewaaniin barsiifte. Hewaaniin barsiifte. Isa booddee Hewaan waa'ee muka sanaa seexanatti kan himte deebitee seexanarraa teesseetu waa'ee muka sanaa dhaga'uutti kaate bofarraa. Bofa karaa seexana karaa bofaa dhufterraa. Isa booddee teesseetu yeroo hundumaa mediteet goote teessee yaadde waa'ee muka sanaa. Erga teessee yaaddee booddee muka sana nyaachuun gaarii akka ta'e bira geesse. Nyaachuun gaarii akka ta'e maalitti? Ija namaa banuutti. Waaqayyo ija bana hin jenne. Waaqayyo du'a duutu jedheen. Muki kun namaaf gaarii gargar baasee barsiisa. Kana yeroo jedhu kana gaafa nyaatta namaa sin bartuu gaarii sin bartuu. Kanaaf iyyuu du'a duutu gaafa kana bartan immoo amma anatu isinii beeka jedhee Waaqayyo. Isaan garuu ofii keenyaa beekanna jedhan. Independentii labsanii jechuudha. Of dandeenya nuyi. Gahoodha nuyi waa'ee ofii keenyaa, waa'ee borii keenyaa, waa'ee jireenya keenyaa of dandeenya. Ofii keenyaa murteeffachuu dandeenya. Garatti baanu garatti gallu waan goonu murteeffachuu hin dandeenya nuyi. Geggeessaa kee hin barbaannu jechuu isaaniiti Waaqayyoon. Firoota koo geggeessaa Waaqayyoo nu barbaachisa. Hammam yoo nama baratte ofitti fakkaata. Hammam yoo nama beektu ofitti fakkaata. Hammam yoo nama ogeessa ofitti fakkaata. Hammam yoo nama qabeessa ofitti fakkaata. Hammam yoo nama jabaa ofitti fakkaata. Hammam yoo nama guddaa ofitti fakkaata. Inni galee geggeessaa Waaqayyoo isin barbaachisa. Geggeessaa Waaqayyoo na barbaachisa ana. Geggeessaa Waaqayyoo nu barbaachisa. 2022tti galaa irra
Maanni 2022 keessatti wanta na barbaachisu yoo jette geggeessaa Waaqayyoo si barbaachisa. Waaqayyoo nama bifa isaa fakkeenya isaatti uume geggeessuu barbaada. Pirezidaantiis yoo taate si geggeessuu barbaada. Prime Ministeris yoo taate si geggeessuu barbaada. Ajajaa waraanaas yoo taate si geggeessuu barbaada. Ministeeras yoo taate si geggeessuu barbaada. Saayintistis yoo taate si geggeessuu barbaada. Dokteris yoo taate si geggeessuu barbaada. Abbaa bizinesaas yoo taate si geggeessuu barbaada. Wallaalaas yoo taate si geggeessuu barbaada. Dadhabaas yoo taate si geggeessuu barbaada. Kan nama milkeessu geggeessaa Waaqayyooti. Ameen. Geggeessaa Waaqayyootu ilmaan namaaf barbaachisa. Garuu ewaani muka kana nyaachuun gaarii ija namaa banaa. Ija namaa bana. Hamaaf gaarii adda baasee nama barbaachisa. So kan biraan barbaannu nu ga'a kuni muka kana nyaachuun nurra raayit. Maal jarana mukicha moosa mukicha uume wayya. Isini galee mukicha moo isa mukicha uume wayya. Isa mukicha uume wayyuu maal? Horii moo isa horii uume wayya. Beekumsa moo isa beekumsa uume wayya. Jireenya moo isa jireenya uume wayya. Addunyaa kana moo isa addunyaa kana uume wayya. Uumama moo isa uumama uume wayya. Maal taatan jiran dorgommee keessan galfamanii warri kun. Waa'ee koof yoo ta'e garuu Waaqayyotti qunaa wayyaadhe faarfataan sun. Haalleluuyaa. Waa'ee koof yoo ta'e si waan barbaadan murteeffadhaa. Waa'ee koof yoo ta'e anaaf Waaqayyotti hiiquu naa wayya. Waaqayyotti maxxanuu naa wayya. Filannoon koo Waaqayyoodha. Isi waan barbaadan filadhaa. Waa'ee koof yoo ta'e garuu yoo natti dhufe wanti kuni anaaf Waaqayyotti hiiquu naa wayya. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaa namni kufe. Namni fo'annaa mataa isaatiitinitu isa Waaqayyoon nyaatinaa jedhe nyaateetu kufaatii keessaa gale namni. Yeroo sanatu Waaqayyoo inni dubartittiirraa dhalatue. Inni dubartittiirraa dhalatue. Isa kufe irratti abdiin kutu Waaqayyo maqaan isaa bara baraan galateeffamu. Kuftee jirtaa kai abdiisii qabaa Waaqayyo. Dadhabdee jirtaa jabaadhu abdiisii qabaa Waaqayyo. Karaarraa ceetee jirtaa jabaadhu karaatti deebii abdiisii qabaa Waaqayyo. Sigatee si bira darbuun barbaadu Waaqayyo. Sigatee namoota dadhaban yoo argan gatanii nama jabaa harka qabachuu barbaadu. Galee nama dogoggore namni gateetu nama karaarra jiru harka qabachuu barbaada. Nama kufe gateetu namni nama kufne harka qabatee deemuu barbaada. Waaqayyo garuu akkasumatti nama geeddaru Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Siin nama bakka buufatu hin qabu Waaqayyo. Siin si duwwaa qaba Waaqayyo. Si galee ati baddee inni sun dhufuun hin quubsu Waaqayyoon. Istiil qaawwaadha Waaqayyoodhaaf. An jiraadhee ati baduun kee hin quubsu Waaqayyoon. Jiraachuun koo ga'a miti Waaqayyoodhaaf. Jiraachuun koo itti tola. Anaan na qabaachuusaa si qabaachuusaa sin barbaada Waaqayyo. Si qabaachuusaa sin barbaada Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaafitu yeroo namni kufu dubartittii marraa kan dhalatetu mataa bofa kanaa gad dhidhiitan. Ilaala. Bofti kuni dubartii kana kuffiftee. Bofti kuni dubartii kana salphiftee. Ani garuu isa dubartii kanarraa dhalatuunani mataa diinaa gattumaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yeroon dadhabuni ittiin of jecha kanaaf jedhe ergamaan Phaawulos. Maaliif ennaan dadhabbii koo keessaan humni isaa mul'ate. Dadhabbii dubartittii keessaan jabinni Waaqayyoo mul'ate. Haalleluuyaa. Dadhabbii dubartittii keessaan dhufe Yesuus. Kufaatii dubartittii keessaan dhufe Yesuus. Salphina dubartittii keessaan dhufe Yesuus. Dubartiidhuma bofi mataa ishee irra deemte kan. Dubartiidhuma bofi foqochiifte kan. Dubartiidhuma bofi kuffifte kan irraan hin dhufeetan jedhe. Dubartittii irraan ilaaltu mataa bofichaa gattuma. Haalleluuyaa. Mataa bofichaa gattuma. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dadhabbii keetiinitu diina bulleessa Waaqayyo. Dadhabbii keetiinitu masaraa diinaa caccabsa Waaqayyo maaliif dadhabbii kee keessaan jabina Waaqayyootu mul'ata waan ta'eef. Yeroo sanatu dubbatame jechuudha waa'een gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos. Amma gaa dhufeetu durba Maariyaam jedhamtu kanatti dhufee mul'ate. Durba Maariyaam jedhamtu kanattitu
dhufee mul'ate. Ji'a ja'affaa isaatti ergamaan Gabri'eel gara Maariyaam dhufeetu ergamichi isheetti mul'ateetu Waaqayyo Gooftaan si wajjin jira, nagaan siif haa ta'u, yaa ayyaana qabeetti. Isaan kun baay'ee barbaachisoodha. Waaqayyo si wajjin jira, nagaan siif haa ta'u, yaa ayyaana qabeetti. Baay'ee waan barbaachisaa sadii. Akkuma nama sila jedhee Waaqayyo si wajjin ta'uutu dhimma baasa jireenya kee keessatti. Garatti adeemtutti Waaqayyoon of biraan dhabin. Geggeessaan kee Waaqayyoon siif haa ta'u. Maanni hawwiin koo 2022 Waaqayyo si haa geggeessu. Waaqayyo si duraa bu'u. Waaqayyo si duraa bu'u. Geggeessaa Waaqayyo jalatti sammiit godhu. Geggeessaa Waaqayyo jala buli. Geggeessaa Waaqayyo jala gali. Inni sirratti hamoo, inni sirratti habitu. Hallelujah. Inni lammaffaan nagaa qabaadhu. Sammuun kee nagaa, qalbiin kee nagaa, lapheen kee nagaa, afuurri kee nagaa, foonni kee nagaa, manni kee nagaa, gaa'illi kee nagaa, jireenyi kee nagaa, alli kee nagaa, gadi ba'uun kee nagaa, ol galuun kee nagaa, nagaadhaan jireenyi kee haguutu. Jireenya nagaa qabutu Waaqayyoon arguu danda'a. Nagaan gaafa jeeqamu beektu waan baay'ee jeeqa. Afuura keessan hin jeeqaa, waan hundumaa keessan jeeqa. Kanaaf nagaan barbaachisaadha. Sadaffaan ayyaana Waaqayyooti. Yaa ayyaana qabeetti jedheen ayyaana argatteeti. Speeshaalii miti ati. Dubartoota keessaa wanti adda si godhe yoo jiraate ayyaana argatte. Nohi maaltu adda godhe? Ayyaana argate Waaqayyoon duratti. Ayyaana argate. Warri kakuu haaramaan ayyaana arganne, ayyaana sii kenne Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Warra Waaqayyoon duratti ayyaana arganneedha nuyi. Warri bara kakuu haaraa kana keessa dhalanne, warri Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanuu bira geenye. Maariyaami nagaa kana yommuu dhageesse yaada isheetti dhiphattee kun maal jechuudha jettee of gaafatte. Yommuu ergamichi isheedhaanii yaa Maariyaam Waaqayyo biraa ayyaana argatteetta hin sodaatin. Kunoo hin ulfooftaa ilma sindeessaa maqaa isaas Yesuus jedhii moggaasi. Inni guddaan ta'a ilma abbaasin jedhameen waamama. Waaqayyo Gooftaanis teessoo Baabileessaa Daawitiin kennaafi mana Yaaqoob irrattis bara amma bara baraatti immoo barri mootummaa isaas dhuman qabu. Barri mootummaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhuman qabu. Warri isatti amantan baga gammaddan. Bu'ee isin yeellaasisu paartii tokko yoo deeggartanii kufee isin yeellaasisu. Waan nan godhadhee tun godhina feetu qaanus. Hin godhattanii waan fokkortan isinis namichi godhuu dhiiseetu isin qaanes. Yesuus keenya mootii bara baraati. Mootii mudaa hin qabne. Waan jedhe hundumaa kan raawwatu, hamma jedhe kan ga'u, hundumaa kan danda'u, Gooftaa gooftotaa, mootii moototaa, waaqa waaqotaa, bara hundumaa kan jiraatu, kan hin duune, kan hin dulloomne, kan hin dadhabne, kan hin mudhukne, kan hin rafne, kan hin munne, kan hin dulloomne, kan hin daganne, kan hin irraanfanne, mootummaan isaa mootummaa qajeelinaa kan ta'e, firdiitti qajeelinatti kan faradu, mootummaa isaa keessa mudaan kan hin jirre, hojiin hirkatti kan wal hin caalle, hojiin hirkatti kan hin babbanne, hojii hirkatti kan hin babbanne, dogoggora kan hin beenne, mudaan irratti kan hin argamne, qulqulluu kan ta'e. Haaleluyyaa. Kanatti amananii nama qaanessu koo tokko. Nama yeellaasisu. Mootummaan isaa bara baraan. Mana Baabileessaa Daawit irratti bara baraan immoo haa jedhu. Inni ganaa dhagaa kan inni ta'u. Waggaa kuma tokko Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufeetu Yerusaalem isheen ammaa irratti Yerusaalem isheen haaraan gabbuuteetu achi keessatti waggaa kuma tokko mo'a. Yeroo sanatu raawwata. Inni Daawitiif kakatame sun. Sanyiin kee mootummaa irraa hin dhibu inni jedhe sun. Sanyiin isaa mootummaa irra hin jiru amma Daawit. Sanyiin isaa mootummaa irra bara baraan hin jiraanne. Isinii galee waa'ee maaliif dubbata? Waa'ee Kiristoos isa fulfiil godha. Kiristoos gaafa dhufu isa guuta. Waggaa kuma tokko guutuutu biyya lafaa kana bulcha qajeelummaadhaan. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kaabi kibbi ba'ii lixi guutummaan biyya lafaa mootummaa Yesuus Kiristoos jalatti bula. Qajeelummaanii miseetu daraara. Biyya hundumaa irratti qajeelummaatu mo'a. Seexanni ni dhama. Jal'inni mootummaa isaa keessa hin jiru. Haaleluyyaa. Mana Yaaqoob irratti bara baraan immoo inni jedhu sunis waggaa kuma tokko guutuu duuchee kan mo'u Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Qulqulloonni isa duukaatu mo'u. Maariyaam yommus kunoo ammallee durbaa kunatamee ta'uu danda'a jettee ergamicha gaafattee ergamichi hafuurri Waaqayyoo sirran bu'aa. Humni abbaasi golboobaa kanaafis mucichi sirraa dhalatu kun qulqulluu
ilma waaqayyo jedhameen waamamaa jedheen. Anam kun amma gaatamee ta'uu danda'a ta'ee hin beeku. Jaartiin akkaseen ulfoofte argeera Saaraarraa bareeraa. Elsaabeet firri keessa ulfooftee itti natti himteettaa. Durbimmoo ulfooftee hin beektu. Kun amma tamii ta'uu danda'a noommallee durba. Kaadhimaa yoo hin qabaadhellee kaadhimaa koo bira yoo hin geenye. Ta'ee yoo hin beeku. Seerri uumamaa yoo kanan dhowwa. Uumama waaqayyotu seeraan uume. Garuu waaqayyo waaqa uumamaa duwwaa utuu hin taane Elshaadaayidhas waaqa hundumaa danda'uudhas. Uumama kee gidduu galee seera uumamaan alatti waa hojjechuus hin danda'a waaqayyo. Maqaa tokko duwwaadhaan hin beekamu. Dandeettiin waaqayyo tokkoof lama sadii duwwaa miti. Sammuu namaa gararraa. Hallelujah. Sammuu namaa gararraa. Kanaaf itti akka jireen ergamaan Gabri'eel. Hafuurri qulqulluun sitti galaa. Hafuurri sinitti galu. Hallelujah. Hafuurri qulqulluun sirra bu'a. Hafuurri sinirra bu'u. Hafuurri yeroo namarra bu'u waan namni ta'uu hin dandeenye nama godha. Waan uumamaan hin godhamnetu hojjeta. Waan hin danda'amne hojjeta. Hafuurri qulqulluun gaafa namarra bu'u. Humna hafuura qulqulluudhaa guddaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri waaqayyoodhaa isinirra bu'u. Hafuuraan guutamaa barri kun bara hafuura qulqulluuti. Hafuuraan machaa'uun namootaaf kennameera. Hafuuraan machaa'uun maqaa Yesuus Kiristoosiin siif haa ta'u. Daadhii wayiniitiin miti hafuura qulqulluudhaan machaa'aa hafuuraan guutamaadha macaafi qulqulluun. Hammam nuu kennama hafuura qulqulluun amma xiqqeennee guutamnutti amma guutamnutti xinnoo miti. Walakkaa miti. Isinii galee harka 75 miti. Harka 99 miti. Guutuu hafuuraan guutamu. Hafuurri qulqulluun sittin gala. Humna abbaa immoo si golbooba. Sareen tokkummaatu mul'achuuf jedha. Kiristoos keessa buluuf jedha. Hafuurri itti gala. Humna abbaa immoo maal godha? In golbooba. Humni waaqayyoodhaa isin golboobu. Hamaan akkasii hin argannetti, rakkinni akkasii hin argannetti, giraan akkasii hin argannetti, bubbeen akkasii hin rukunnetti, xiyyidiina biraa darbatamu akka inni isin biran geenyetti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni abbaa isin golboobu. Diinni dhufee kan waaqayyo akka inni hin borcinetti, akka inni hin balleessinetti, akka inni hin dukkaneessinetti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni abbaa isin golboobu. Kanaaf inni sirraa dhalatu qulqulluu ilma waaqayyoo hin jedhama. Qulqulluu ilma waaqayyoo hin jedhama. Firri kee Elsaabeex iyyuu bara dulluma see jala ulfoofteetti jedheetu waa'ee Elsaabeexiin itti dubbate. Nama isheen wajjiniin konneekshinii uumuu irra jiru. Baay'ee barbaachisaadha konneekshiniin. Yeroo kana Yoosef miti kan ishee gargaaru. Yoosefii wajjin jaalala qabdi. Yoosefii wajjin kaadhimaadha. Yoosefii wajjin mana dhaabuuf jetti. Yoosefitti jireenya ishee hidhuuf jetti. Yoosefii wajjin tokkummaa qabaachuudhaaf jetti. Inni amma garuu Yoosef kana hin balleessa malee hin tolchu. Yeroo baay'ee mul'ata guddaa fuutanii nama roongiidhaa wajjin walitti hiitu. Hidhata baddeennaan isinii galee namarraa dhageessan nama wajjin kadhattan warra waaqayyoof qulqullaanii wajjinii kadhadhaadha macaafi qulqulluun nama wajjin kadhattan baddaneennaan jireenya keessan balleessa beekaa. Namarraa dhageessan baddaneennaan namarraa bartan baddaneennaan nama wajjin ooltan wajjin turtan baddaneennaan nama hidhata fuuraa wajjin qabdan baddaneennaan jireenya keessan balleessa. Ilaa Yoosef borgaariidha. Yoosef har'a garuu gadheedha. Na dhaggeeffadhaa sirriitti. Yoosef har'a Maariyaamiif maanni Maariyaamiif gadheedha Yoosef har'a. Maariyaamiif gadheedha Yoosef har'a. Waan kana hin gatachiisa karaattan bisa mul'ata kana hudha mul'ata kana balleessa Maariyaamin beeka waan ta'eef. Ati moo jedhaan isinii galee ati ergamaa dhageessee moo ati ilma waaqayyoo da'u moo ati kakuu waggaa 4 isin hin fudhatu. Isin hin fudhatu. Mul'ati kun akka inni karaattafu godha. Kanaaf disconnect godhe fuudhee qulqulluun Yoosefii wajjiniin. Relationship inni foonii sun akkuma jirutti jira. Haadhimummaan wal fuudhuun isaanii pilaaniin jiru akkuma jirutti jira. Garuu amma kun icciitii akka inni ta'e hafu godhe waaqayyo. Wajjin connect godhe fuudhee qulqulluun Elsaabeex wajjin connect godhe. Kanaaf dubartiin kun Maariyaam kun Yoosefitti tun himini, abbaa seetti tun himini, haadha seetti tun himini, hiriyaa seetti tun himini, waldaa seetti tun himini, fiigaa gara nama waaqayyo jedhee gara Elsaabeex.
gaafa dhattee ol galuuf kaatu attamittiin gara koo dhufte haati gooftaa kooti Elsaabeet. Beetti agartanii ni galee afurri qulqulluun maal godheera? Elzaabeelii wajjin waan kana fixeera. Attamitti dhufuu dandeesse haadhi gooftaa kooti? Itti nimna ishee waa'ee mul'ata agartee ganaa ibsuu fi ganaa wal mormuu hin barbaachifne kun already afurri qulqulluun maal godheera? Timeera Maari'eetti Elsaabeexitti right connection itti meera. Isa booddee inni keessa jiru maal ta'e? Inni du'aa ta'e ji'a ja'a guutuu keessa taa'e Elsaabeet keessaa hin dammaqe. Elsaabeetis nama hin qabdu turte. Elsaabeet nama hin qabdu turte. Wanti Elsaabeet keessaa du'aa ta'e taa'e maal dhabuurraan? Afura dhabuurraan miti. Afuraan ta'eera. Sinii galee sagalee Waaqayyootiin mirkanaa'eera. Waaqayyo waa'ee Yohaannis dubbateera. Ulfummaan Elsaabeet Waaqayyo biraatiif. Garuu connectionii dhabuu seerraa kan ka'e in ayyaanni Elsaabeet keessa jiru maal ta'eera? Socho'uu dideera. Dubbachuu dideera. Ta'uu dideera. Du'aa fakkaateera keessatti manaan baane itti yeellofteetti itti qaanofteetti. Maalirraa? Connection. Connectionii maali? Connectionii nama. Connectionii Waaqayyo wajjin qabdi. Ergamaan dhufeetti meerham. Wantichi Waaqayyo biraatiif. Miraakilii gurguddaan ta'eera. Abbaan manaa kanaa jedhee dubbachuu dadhabeera. Ragaan guddaan uumameera. Isinii galee gadameessa du'aa mucaa baateera. Garuu maal dhabde? Nama dhabde. Maal argatteetti? Waaqayyoon argatteetti. Maal dhabdere? Nama dhabde. Nama connectionii nama sirri, nama waan sana baatu, nama waan sana guddisu, nama waan sana taasa'u, nama waan sana beeku, nama waan sana nyaachisu, nama sirrii dhabde. Gaafa Maariyaamiif Elsaabeet wal arganii hin fanaddee wantichi. Maqaan Waaqayyo haa galateeffamu. Inni Maariyaam keessaa sin tokkee, inni Elsaabeet keessaa sin tokkee. Elsaabeet raajii dubbachuutti kaate. Elsaabeet eessatti raajii dubbatti? Ilaala, please na dhaggeeffadhaa. Elsaabeet raajii miti. Maariyaam bira geessu gaafa geessu raajii dhufaaf. Hallelujah. Raajii miti. Waldaa gaafa dhattu raajiin hin dhufuuf. Zakkaariyaasin bira gaafa dhattu raajiin hin dhufuuf. Nama biraa bira gaafa dhattu raajiin hin dhufuuf. Maariyaam bira geessu gaafa geessu hafuura raajiitti irra dhufu. Maariyaam raajii miti beekaa. Yoosef biratti raajii dubbattee hin beektu. Elsaabeet bira baatees kana booddee raajii dubbattee hin beektu. Elsaabeet bira gaafa geessu garuu raajii dhufaaf. Elsaabeet bira gaafa geessu faarfannaa dhufaaf. Elsaabeet bira gaafa geessu dubbii dhufaaf. Elsaabeet bira gaafa geessu mul'ata dhufaaf. Elsaabeet gaafa bira geessu hallelujah. Right connection. Waaqayyo bara kana keessa connectionii gurguddaa isiniif kenna. Nama sin hubatu. Nama waan isin keessaa bakka itti baasu, nama sin dhaga'u, nama mul'ata keessan galmaan ga'u, nama mul'ata keessan fiixaan baasu, nama waan isin keessaa guddisu, nama sin keessatti adoochu, nama sin keessatti ajjeesu, nama sin keessatti barbadeessu miti. Oh hallelujah. Bara 2022 kana maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo hidhata gurguddaa isiniif kenna. Mul'ata si keessaa kan kaasu, dibata si keessaa kan kaasu, ayyaana si keessaa kan kaasu, waan si keessaa awwaalame kan utaalchisu Waaqayyo hidhata gurguddaa siif kennu. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dubbii Waaqayyoo kana mediteet godhaa isa keessa jiraadhaa. Isaa wal jajjabeessaa isa sheerii walii godhaa. Namooti kan akka isaan dhaga'aniif namootaaf israa baay'een isin jaalladhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Turtii gaarii.